السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان ما ركفون هردفتو تكية كبجمتو تكية كم نجاجرتون إسني جتا أنا نجا والله الحمد لله كم نجاجرتو سمونا كان فيديو سني وجد بهم بيكو سن الرأي بديجرا سبب وجيتي في دي فما نسني جدا بولي يكيا كم سن نجاجرتو مي وجين أكمل تسني جرا جتا إيجا كهرمي كورسات إشوي كبديتين في وانا تهي متى راجع waan bira geerra waan keessattuu jechuudha ijoollee reef biyyarraa dhuftan wanti kun baay'ee tokko isin barbaachisa jechuudha baay'ee isin barbaachisa wanta kana beekuun dirqama isinitti ta'a jechuudha isin kuwwan warri bubbultan biyya namaa kana keessa barumsa hedduu barattanii jirtan waan ta'eef isin rakkoo hin qabu garuu dhageeffadhaan isiniin jedha garuu sirritti jechuudha warra haraariif biyyarraa dhuftan warra amala mana namaa hin beekne warra amala araboota hin beekne isin sirriitti isin barbaachisa isin dhageeffadhaan isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa waan isin fayyadu innis maasiitanii madaami tokkotu maannaa jedhe fira madaami kiyyaati jechuudha as dhuftii yeroo baay'ee nuuji haasofti jechuudha maannaa jettee dhiyoo fidattee mucattii reefuu ji'a 8 waggaa hin guunne baay'ee nama gaariidha hojiin isii hojii gaariidha hojii hin hojjetti amalli isiis natti tole garuu waan ani irraan jaalatin tokkotu jira innis waan ani itti dubbachuu qaanfadhe tokkotu jira naan jette inni sunis maalidha isin maan nutti dubbachuu qaanfatti madaamin keenya jettanii wanni shakkitan maalimi ka'ii mana qulqulleessii ka'ii uffata miicii ka'ii uffata tokkosii ka'ii nyaata hojjedhu nyaata naafidii kana naafidii jechuu qaanfatti moo maalidha jechuun keessan hin oolu kanaafiti waan kanaan adda ta'e jechuudha waan isin barbaachisu sirritti innis maas seetanii maannaa jette seetanii yeroo abbaa warraa kiyya wajjiin ani mana jiru yoo an bilbilatti yeroo baay'ee isaan bilbila miskoolaan nama yaamanii hin beeytanii yoo waa barbaadan yeroo sanitti yeroo tokko tokko osoo balbala hidhan koo ka innatti osseenti naan jette deebitee ammallee ergasiin akkasitti osseentu ergan argee booda bakka hin beeytu yookaan akkuma namoonni itti asseenti jedheetuma noormaalima jedhee yeroo inni mana jiru yeroo anaaf inni mana jirru kifilii jirru balbalaan koo ka'ii baabaan saalfataa ani rakkoo qabu jedheeni akkasitti suutaan itti himee ergasii immoo balbalaan koo kaatee odoon seeni yalla faddale odoon hin jedhiniin osseenti naa gorsi itti naa himinaa jette as fidde yeroo baay'ee mucattii yoo dhuftu guyyaa jimaata hojiin dhufti jechuudha hojiin haasoof na mucattii እና isiillee waan kana kolfaatumaan natti himte garuu maalii fi yeroodhaaf isiinis hin jiraa miiree namni jechuun akkamitti isinitti hima yeroodhaaf kolfaatumaan natti himte garuu naa gorsii itti naa himii ani immoo kana jechuun hin saalfadhe naa jette isinii galee ijoollee keenya jechuudha warri reef biyyarraa dhuftan warri amala jiraa hin beeyne isinii galee yoo isin yaamte miskoolaan haa isin yaamtu sagaleenuu haa isin yaamtu yeroo isin baabaa hojii mana jirtu jechuudha balbala ankoo ka'a odoo isaan yoo isin waa fidii isiniin jette isin yaamte sila ammuma na yaamte ammuma kana fidinaan jetteettanii cadhistanii akkuma dhuftan giigim jettanii ol seenina balbala ankoo ka'a eega balbala ankoo kaatanii kaatanii immoo eega balbala dhadhooftanii kaatanii haga isin yalla faddal isiniin jettutti haga isin seen isiniin jettutti hin seenina dhaabbadha namni tokko maal godhan harkaan balbala ankoo ka'a mormaan seenan jechuudha inni sun sirrii miti faayidaan qabu harkaan ankoo ka'a mormaan seenu sun jechuudha isinii galee maaliif namni misxira haasa'u jira abbaa manaatiif haadha manaatii isinii galee maaliif ijoolleen keenya bilxii ta'a kanaaf fakkeenyaaf
isaan saaloon iyyuu ta'anii manyitaa dhiisaati saaloon iyyuu ta'anii buna fidi shaayii fidi yookaan waan akkanaa fidi yookaan sooftii fidi jedhanii yoo isaan isin yaaman ammumallee isin yaamtee yeroo jedhaa deema beekaa tokko qofaa deema sagalee keessan dhageessisaa deema jedhistanii lukkashatu gootanii hin dhiqina maaliif bilxii ta'a garbi qufaa deema sagalee keessan dhageessisaa yoo isin yaaman balbala an kokkatan malee na yaamtee yoomuma na yaamtee jettanii olin seenii naa cal'istanii isinii jedha obboleeyyan kiyyaa maaliifi yeroo baay'ee jechuudha akkuma nutti baratameetiin jedhee yeroo nu yaamte silaa nu yaamtenne yoo dhayneetu qosseenne sirreemti jechuudha beeytanii balballi isaanii hundi isaanii balballi isaanii ka kifilootaa ta'e ka maalotaa ta'e akka balbala biyya kennaatii miti cufaa ta'a jechuudha hin cufama yeroo kamuyyuu hin banamu yeroo rafan ta'e yeroo taa'an ta'e bakka hin cufama balballi isaanii beeytanii migaruu isin balbala dhadhooftanii seeni jedhanii haga isinii heeyyamanitti dhadhooftaniituma ol seenii na yaamte silaa jettanii kanaan isinii jedha obboleeyyan kiyya maaliifi akkanaanaa gorsii hin qaanfadhee yeroo waa fidi jedhuun illee saaloonitti oduu sagalee isii hin dhageessin ima dhufti anillee irraan beeytu jedheetumaan cal'isee garuummoo itti himummoo hin saalfadhe wayii rifatti laata jedheetiniin cal'isee naan jette haadha ijoollee sadiiti ganaa waxxaatiidha madaamittiin nama guddaa miti akkasin isinii jedha obboleeyyan kiyya maaliifi yoo isin isin yaamte yeroo kamiyyuu sagalee keessan akkuma isin yaamte na yaamtettanii fiiddanii dhaqina dhufaa jiraachuu keessan akka beektan anas jira balbala kanarra jira akka isin dhageettu akka isaan isin dhagan sagalee keessan dhageessisaa deemaan isinii jedha obboleeyyan kiyya maaliifi ijoolleen warri haara biyyarraa akkuma biyya keenyaa seenaa yoo nu waamanan fakkeenyaaf biyya keenyatti oluma seenaa maaliif yeroo baay'ee biyya keenyatti akkas hagas hundaa miti warrana jedhaatuma seenaa biyya keenyatti waan baratame warrana seenaa odoo namni namaan hin jedhine ol seenanii mi'alaayyuu kanaaf obboleeyyan kiyya yoo isin yaamte waa barbaadde isin yaamtu bilbilaanuu haa isin yaamtu akkuma argitan ol seeninaan isiniin jedha yeroo baay'ee balbalaan kokkaatanii faddali jettee isin isinii heeyyamtutti achuma dhaabbadhaan isiniin jedha saaloonii jiranii silaayyuu jettanii saaloonillee yoo deemtan sagalee keessa dhageessisaa beekaatu jedha qoqqofaatuma deema beekaatuma jechuudha nama mana kana keessatti gaafa baabaan jiru jechuudha mana kana hunda qoqqofaatuma deema kanuma qofaan naqabe beekaati ka balbala irrallee qulqulleessu hin jiraa miree safara san jiraachuu kiyya akka isaan beekan jechuudha kanaaf obboleeyyan kiyya yeroo baay'ee akkasitti sagalee keessan dhageessisaa deemaa malee qaruutee ta'aa deemaan isinin jedha obboleeyyan kiyya warri beeytan inuu beeytanii kuuwwan keessan immoo maaliif amma fakkeenyaaf isiinuu kushiinaa seente jechuudha isiinuu kushiinaa seente yookaan isin fooqii yoo qulqulleessaa jirtan isin yeroo kushiinaa seente yookaan isaan lama yeroo kushiinaa jiran hin jiraami yoo isin dhaabattee shunkurtii murtu inni cinaa yoo bira dhaabatu sanuu hin dhiqina safara sanitti hin dhiyaatina badaa safara sanii yeroodhaaf jechuudha kanaaf maaliif hin jiraamire roomaansii haasa'u jira taphachuu jira kolfuu jira yeroo isin cadhistanii iddoo sagalee keessan dhageessisiin bira geessan san immoo rifachuu danda'an kana waan ta'eef waan akkana kanarraa fagaadha bakka isaan bakka tokko jiranii bakka sanii fagaadha haga isaan isin yaamanii isin barbaadan safara san hin deddeemnaan isinii jedha obboleeyyan kiyya kanaaf warri haaraa biyyarraa dhuftan isiniif gala jedheetiin yaada warri immoo jechuudha beeytan inuu beeytanii kanaaf akkasnaa jetti jechuudha akkana anis harfadhee yeroo baay'ee osoo ani sagalee isin dhagayin yeroo nu haasofnu nufaase yeroo nu bira geettutu jira jettee natti himattee aduma garaa isii jechuudha waan isii rakkise waan akkanaattu jira hin rakkatanii hin cinqamanii jechuudha yeroo isaan waa haasaan fa'aa maaliif yeroo isaan waa dubbatan yeroo isaan waa mari'atan ijoollee iyyuu biraa fageessan isaan nama kanaaf itti dhiyaatinaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya isii yeroo kophaa isii rakkoo hin qabu garuu yeroo isiin baamanaa wajjin jirtu safara sanitti dhiyaatinaan isiniin jedha safara san hin qulqulleessinaa yeroo isaan taa'anii haasaan
odoo safaruma sana qulqulleessuun ka barbaachisu ta'ee yookaan saaloon jiraatanii xarbeessaa uumamaa qulqulleessuun barbaachisu ta'e haga isaan bakka sana deemanitti safara sanitti hin dhiyaatina achi fagaadha isin jedha goobazii ta'a bilxii ta'an isin jedha obboleeyyan kiyya. Anama mana kana keessatti yeroo abbaan manaa isin jirre firiidha jechuudha. Ka barbaade bakka daddafee qulqulleessuu barbaade dafee qulqulleessaa olii gad deddeema qulqulleessa rakkoon qabu kifilii isillee odoo isin kifilii keessa jirtu hosseenii qulqulleessaa yeroo inni hin jirre jechuudha. Garuu yeroo isaan lamaan saalooniyyuu ta'an safara sanitti hin dhiyaatu jechuudha. Waan fidinaan jedhan qufa'aa luka kiyya waliidhaa caammaa kiyya lafaan tuma dhaqa jechuudha. Maaliif isaanis qophaa'anis eega yoo san dhufaa jirti namni kun dhufaa jira namni kun akkasii yookaan immoo odoo isaan hin qophaa'in namni dhaga'u waan nu haasofnu jedhanii immoo tasa bira geetti namni rifachuu danda'a waan ta'eef kanaan isin jedha obboleeyyan kiyyaa waan akkanaarra of eegan isin jedha yeroo baay'ee keessattuu ijoolleen keenya akka biyyarraa riif dhufaa jirtan hin jiraa miidhe nu uumaatiin kennaa yoo waa mari'atan gadi nu ari'anii mi gara ala kanaaf isin immoo waan isin saalfataniif akka ijoollee san deemi asii jedhanii deemi bakka nu haasofnu kana jedhanii waan akkasitti dubbachuu hin dandeenyeef atummaan ofiin beeke malee si dubbatanii injiraami bakka si fagaadhu isin jedhan jechuudha. Kanaaf isin ofumaa beekaati yoo isaan waa mari'atan yoo isaan waa haasayan yoo isin kushiinaa keessa hojjettu yoo abbaa warraa dhufee isii bira dhaabata isin safara sanii bada isin jedha obboleeyyan kiyya akkasii kanaafi dhugaa rabbii ani yoo isin himtu san hin qaanfadhe jechuudha. Hin qaanfadhe isillee waan hin beeyneef timinaan jettee itti meetiin hin jira. Yoo waan akkana biyya keenya bakka hin jira normaal ma jedheetumaan naan jettee hojjettillee akkasii miti. Ati yoo isin siyaamtee kootu yoo isin siin jette haga balbala san ankokkaatee seeniin isin haga isin si eeyyamtutti ol seeninii jedheen isillee itti mee gorsee jira. Asumaanuu barumsa isiniif ta'a jedheetiin yaada ijoolleen keenya. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa maaliif isaan jechuudha kifilima keessanuu kifilii namaa dhuftama jechuudha jarri garii yoo taate malee kifilii namaa kifilii keessan hin seenan baay'isanii yeroo seenaniyyuu ankookka'anii hagati heeyyamtuufitti ol seenan jechuudha. Madaamii maan teessan yookaan ijoolleen maan isiituu hin ankookkaan balbala hagati heeyyamtuufitti ol seenan jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa dirqama isaan balbala qollofachuu hin qabane maaliif namni kamiyyuu isaanuma nama kana keessattuu obboleeyyan shamaraa mana kifilii obboleettii seenuudhaaf ankokkaatee seenti jechuudha. Kokkaatee gisi seeni jettuun akkas oluma banteetuun ol seentu jechuudha. Kanaaf isinitti haa baraatuun isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa. Kanaaf waan akkanaarraa baay'isaatii of eega barumsa isinii haa ta'uun isiniin jedha. Akkasii obboleeyyan kiyyaa hin dhagaa ijoollee baay'ee yeroo asirratti haasa'anii yeroo baabaan jiru yoo inni dalagaa dhufe ijoollee asii fuudhii deemin ijoollee safara kanaaf fageessinaan jettee madaamiin kiyyaa. Ani immoo aariifa ijoollee iyyisiisaa warra jedhafaatu jira. Inni kun sirrii miti isin jedha obboleeyyan kiyyaa. Akkasii miti maaliif sirrii miti jechuun barbaada. Kanaan isin jedha obboleeyyan kiyyaa hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.